seetiin birrii kana dabarsaa fi tiraansfertiin godhaaf rakkoo hin qabun jedheen jette. Waan akkasiin uumamaa tokko jechuudha. Innamoo ati yoomitti qophooftudha yaani viizaan ba'eera isheen gochuufameera jechuudha bakka ishee. Waan gochuufameera ishii jette. Ela. Maalo bakka kanatti daraaraa dhaggeeffadhala. Namtitti taaseera jette yoo ishii dhuftee dirree xiyyaaraa geette malee birrii kana hin kaffalin jedheen jette. Eerpoortii dirree xiyyaaraa kana deebitee kaate boodan qarshii gashaa moobaayil baankingii fayyadamaa eessayyuu. Argite erga ishiin Etoyi dirree xiyyaaraa geesseen moobaayil baankiin qaba waan ta'eef dabarsaa siif dabarsan jedheeni jette. Singal jennee jedhee itti meera walii galleerra. Hanga ati karaa dabarturratti ishiittiin dabarsu jette meera biyyee sodaa dhuqaalitti nana kootu gabbahiiti akkuma arra haasofti kanatti dhaqe ustaazotatti haasa'i sirraa kaffalla birrii wallaahi al'aazim nama sirraa kaffalu keessaa ani ishii tokkodha jechuudha. Dhugaa walitti buusnee ni galchinaa jechuudha. Soddaatiin keenya dhugaa jirtu lafa jirtu himte. Birriin dhugaadhuma si biratti badee jira ragaa qabatamaatu jira. Birrii sirraa kaffallaa amanii fudhadhuu jedhameen. Gaafa sana diddee amma gizee lubbuun itti dhufu immoo amantee jechuudha. Miidhaan kun isii dhaqqabee jechuudha. Agartee? Amma immoo amantee jirti bara birriin kaffallatteeti already. Dhibbaan dhibbatti niin kaffala jetteeti birrii. Hai. Kaanis si kan warra soddaas. Isiisuma yaa tasfee maal jedhamusi anjara lachuu an kanan deeggaru dhugaadha. Garuu sagalee lacheen hojjetiin jedhoo jiraatte naaf. Amta kan suma yaa jikaa namni qabu jiraate kutaa gala. Maal goote isheen itti kennite malee maal goote ishee. Warra jilaan waraaf nu qabaatan afiruutin. Warra joontalee wanti rakkisu maaltu jira. Gochuufameera jechuudha bakka ishee. Hundayyuu cufteetti ishiin haa hundayyuu An kan na dhibee jaarsa isii kana. Akkasumatti ilaalee waan ta'e kana quba akkam jechuudha isa. Nama dhiba waqasaman billaa na dhibeen jechuun wanni kun jaartii isaati maarraan dubbanne. Irratti baatee uteela bultii amantummaayyuu hin qabdu amantiirra hin jirtu intalli kaafira taatee in kafartee ilma kaafiraa wajjin uteela keessa bultee mixirra jettee wallaahi billa ustaaza geedduutee. Dhugaa Sumayyaani hariiroo ustaaza wajjiniin qabdu abdattee haqa namaa nyaachuu murteessitee turte. Amma immoo deeffamee jira. Ani sheekotiin warri garee shaadaa kun qulil haqqaa walau kana murran bakka jedhamu qaraane bakka Yesuus gooftaa miti jedhamu qofa qaraani Yesuus nama bakka jedhamu qofa qaraani. Na dhibee bar dubbiin kun waqasaman billaa na dhibe. Warri jaarsummaa dubbates intalti na dhageeffadha. Paaspoortii baaftee iqaama wanni baaftee tikeetti kuttee viizaa erguudhaaf miti dubbiin walii galame birriin. Viizaan sunii fi tikeettiin sun kutameera hin kutamne hin jiru. Sigalee birriin immoo bahee jira. Isiin immoo sagalee isii amma keessatti yoo kan dhaggeeffatan ta'e amma ati dhuftee boolee seentutti birrii hin kaffaluun jedheen qaallittiidhaanii akkasitti walii gallee maaliif kaffalte birrii isin boolee dhattee dubbiin na dhibe kana laan achitti. Amma isiin iyyuu already amantee jirti. Jaarsoliinis warri dhangada dubbatan birriin akka inni Sumayyaa biratti bate asliin dhibbaan dhibbatti yetaballaa bir yeellamnaan jette qaalittiinii. Sigalee amma kanaafuu jennaan dhimmi sun mee warri jaarsummaa dubbatan maal jedhan nageeffadha. Akkasiin maallaqa sana balleessee shakkii qabdaa takka keetti. Shakkii maali 0.001 shakkiin biraan jiru bar maali shakkiin qulqulluu isaa bakkee taa'u kunoo akka kanatti jaqaba nama laalawu. Kana sheekotiiwwan markarraa qabdee wallaalle malee bar gurba kunoo ija nama qabaa jette alastaayyee nama laalaa jette akkasiin birrii nyaatte beekamaadha kaa hayi maa akkasuma yaan birrii kanatti fayyadamte beekamaadha garuu asirratti wanti isin jechuu barbaadu intalattiin ajaa'ibanatti taate isiini kaan hogguu turaa kan dubbate waan kana tokko maadha. Dhugaa kana irratti harkaanfate namni kana naarsaa jira namaa kana dubbattu fakkeenyaaf osoo dhugaa arguu namni maaliif dhugaa irra darba jechuun inni hin beekamne aduu inni beekame jiraatudha. Dubbiin akka ta'e
dhugaa dubbachuudhaaf dhimma kana kan kaase dura tokkummaadha. Silaa manuma tokkummaatii fi bakka tokkummaan jirutti xumuramuu qaba wanni kun. Garuu jarri tokkummaa keessaa baasan jechuudha. Maaliif an silaa intala Sumayyaa Tashoomee kan jedhamtu kana kan hamboo kana silaa ta'e bakka tokkummaan hin jirretti dhimmi kun akka inni xumuramu hin barbaadu. Maaliif dhimma kana kan dura kaase isa. Jarri kaan amma fakkeenyaaf harka irra qabaa jiran. Amma immoo Abbu Masfaan Sumayyaa fuuteetta Sumayyaa fuuteetta Sumayyaa fuuteetta Dibaabee beektamti dibaabee jettuun xilaa garaagaraa qabattee deemti mucaan Sumayyaa jedhamtu sun. Xilaa isheen qabattu tokkumaa inni jaanxilaa amantii jala dhokachuu fakkeenyaaf amantii biraa keessaa reefuu gara amantii kanaatti dhufte waan jedhu xilaa sana jala galteetti. Gaaddisa sana jala galteetti jalqaba dhattee of galchite. Lammata immoo konneekshiniin ishee yookaan neetwoorkiin isheen jalqaba hidhattee namoota ati jaallattu namoota ati kabajju wajjiniin hiriyummaa guddaa akka qabdu. Dhugaa dubbachuudhaaf dhimmi kun dhimma dhugaati. Isiin sheekotii jala dhokattee intala kana miskiina miidhuu turte. Garuu dubbiin ta'uu dhabee boota harka kennattee amman tana dhiifamas jettee birriis niin kaffala jetteetti. Amma booda bakka ajendaan kun sila dhaabbatee baay'ata kanatti tola. Yeroo jalqabaa sanas ustaazota kun irraa dubbata malee ana miti ustaaza baluun gaafadhaa itti gaafa namni gaafatu si galee. Inni kun waan tokkodha. Achi immoo as bahamee mucaan kun reefuu gara amantii kanaatti dhuftiitii haamileen cabsinuu jedhamee namoonni gurguddaan harkarra qabaa turan. Siinis si dhowwaa turan sitti bilbilanii miti maa? Sirriitti yaa. Sababa kana erga namoonni kun hundi na deeggaranii erga namoonni yaada akkanaa bar Sumayyaa lammanuu kiristaana turanii kiristaanummaa irraa gara musliimummaa dhufan yoo akkas ta'es bar lamman jiraatu haqa qaban jechuudha bar namni islaama ta'eef badii balleessee harka irraan qabamu fedhu islaamummaa keessatti dhalatu fedhu bakka fedhaa dhufu badii balleessinaan balleessite jedhamee akka shari'aa islaamaatti jetti himamee haqni irraa fuudhama. Baga dhugaan kee ba'ee ati qulqulluudha jedhee na eebbisuu qaba boriitu ganamaa itti yaadaa turte. Jarri sunis mucaan kun qaanofteetti bakka jechuun akkuma siin barbaadde taanaaf hin qaanessinu jedhaniitu harkarra qaqqabaa turan booda nus beekaa zimmen ala duraa zimmanii dhaggeeffataa ture booda garuu gaafa nuyi zimmu jennu. Sagalee koo dhageessi Alex waan gidduun si gaaf waan gidduun si gaaf. Warree daasuni loogummaa hojjetaan jiranuu jaarsan jedhuun iyyeellaan hin jedhinatti. Loogummaa wayyara keessa jiru warree daasun loogii wayya isuma dhugaa dubbadhu sodaatiri hunda isaanii abaluu miti hunda isaanii. Ila asiliin kanaan dura akkan itti beeku loogiin beeku. Fakkeessuu kanas sobees namaa ragaa bahuu kana amala isaa miti. Kaleessa garuu waan rakkisee jira. Asli haasofitanii isin kan asli dhiisi kan maqaan bade Ustaaz Farahaan Ustaaz Awwalfaa jara kanatu bar karaa Sumayyaa gooranii inumaayyuu Ustaaz Farahaan akkam jedhan amantii sababaa maqa balleessii Sumayyaa irratti deemsifamaa jiranii bar. Afaan qaqqabamanii maqa balleessiitu Sumayyaatti tasfaayeetiif looganii qulqulluu akkasiin taatetti dubbiirra dibanii mucaadhaan birrii bu'ee gadi buusuu barbaadanii hundi jara. Abdii Geetaachoo eebbisaadha miti tokko eebbisaadhaa fi isa